By the way, amma to arso biqilati fi ibsana go irra wallolu jira na yuduretaatti 4 hours ago. Kunis taran ka harargeeti ja kunis taran tashawati ja. Summi achi qabani fudhatanii biyya geeffatan jechuudha. Garuu jaarsi kun victimized isaan jidduutti nama kale rakkoo meeqa cinqii meeqa daadarkaa meeqa wajji keessa bahanii arra diina wajji dhaabbatanii isarratti murtii du'a dabarsan jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa Juun 23 wareegame. 29tti. Hogganoonni dhaabaa cuftee hedduun warri KFO gaafa guyyuma sani qabaman. Warri keenya KFO guyyaa 3 booda moo 4 booda. OMN's guyyuma san cufame. Ibsa ejjennoo baasuudhaaf maaliif ji'a tokko isaan barbaachise? Yeroo wanni kasii qabeenya sabaarra gootan sabaarra gahu zaadii dama furkeessatti ibsa ejjennoo baafta. Kun waan PPO jigattaa'anii akka ummanni qabsoosaa fuulatti hin deebifneef tolfamee gabbahe jechuudha. Gaafa PP'n OMN cuftu yoo dhugatti amma waan jedhan kana ta'e maaliif yeroo san dhaabbatanii hin godhin? Gaafa hiriirri biyya keessa haydhamanis daa'imman xixiqqoon biyya keessa dhumu jiru. Dubartii ulfaata ilmoon baatii 6 irraa bahu jirtu. Gudeedanii maaliif ibsa tokko baasanii kiraayimiin Oromoo irra deemtutu dhaabbachuu qaba maan jedhin. Jarri arra hegaree miidiyaa irratti as ba'e kana ji'u kun. So kun waan tolfamee akkana ja'ameen ammallee ittiin deebi'e. Warraaqsa deemu jiru kana karaa jijjiirsisuudhaaf waan godhaa jirani. Dubbii garbaabaan jettiin deebi'a. An akkaan beeku miseensi ABO tokko. Akka ABO'tti akka pirinsipila ABO'tti. Hogganni isaatiis akkasuma. Lafa nyaapni instituushinii Oromoo itti diigu jirutti. Abbootii gadaarraa. Haga miidiyaatti. Haga jaarmayoota siviilii Oromoo diigu jiru kanatti. Yoota qeeroo barattoota dubartoota hidhaa jiru jera shanan jahan kana so called maaltu ispeeshaala isaan godhee sanirraa isaan hambise maa hin hidhamne jechuu kiyyaa miti naa hubadhu. Mirgi isaan jara kana wajji qaban kun maali? Amma maaltu naa gala dhufe gootan ilaa hanga amma qabamaa jiran joollota jajjaboo dabballoota adda bilisummaa Oromoo magaalota Finfinnee keessatti hojjetaa turan jaha qabsiise jara kanaan ja'a. Sababni isaa arrallee waan ja'aniitu jira. Arrallee maqaa isaan dabarsanii kannaniitu jira. Tika mootummaatti akka to'atamaniif ijoollonni. Kanneeni mooraala qabaatee gabbahee kana godhuuf hayyu dureen quba qaba ja'anii. Hayyu dureen yoo quba qabaate house arrestii mootummaadhaan goosisan kana gabbaasanii miidiyaatti geessanii naa godhe maan jenne qubaan qaba maaliif hin jenne. Arra garuu isaan mootummaan nu wajji jira ja'aniiti jaala isaanii kakalee qawwee qabatanii waliin kakatan. Kakalee alaabaa qabatanii waliin kakatan. Angoof ja'anii horii ja'anii jireenya ja'anii ganan jechuudha. Garuu Daawit Ibsaa Daawit Ibsaa Rabbiin isan ganne sabni Oromootillee isan ganne. Yoo ajjeesanillee goota keenya barabaraan yaadanna. Yoo jiraate immoo lubbuun nageetee uummata isaa keessa jiraata. Kanaafuu wanni miidiyaa gadhiisaniif wanni hidhamtoota gadhiisan hin jiru eenyu isaan kasan godhan. Who are they? Kanuma an jalqabumaa hoo haala deemu arkeen adeemsa deemu arkeen shiraa fi yakka warri amma biyya keessa kana goona jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo irra oofan arkeen ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo fudhadhee arra WBO faana dhaabbadhee gargaaraa mirga abbaa biyyummaa Oromoo akka waraanni bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf hojii hojjechaa jira. Ibsallee baafne kanarratti hogganootaan Oromoo dararuun warra karaa nagaatiin qabsoo hin jiru ummata Oromoo ficcisiisu mootummaa kana ni balaaleeffanne akka WBO Global Task Force ibsallee irra baafne jirra jechuudha. Fayyaa ta'e. Hayyee gaafini saamii asumatti deebi'aa jechuun ibsa ejjennoo takka baastanii jirtanii akka durattuu dubbatte sanitti ibsa koree deeggarsa ABO idil addunyaa Global
Ola Support Task Force. Maali jechuun qabiyyeen ibsisanii maali wanni isin gaafatan achi keessatti yookaan wanni isin balaaleffatanii jennoon keessan kan ibsisanii qabaabsinaa dubbadhu. Tokko addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa'aa eegale. Gaafa galu hogganni kun ilmaan keenyaatu aangoo dhufe. Badii kalee hojjetanirraa baran je'ee garaa qulqulluun summii ta'uu isaanii hin beekne isaan warra OPDO kana. Garaa qulqulluun akka ilmaan Oromoo tokkotti araara san fudhatanii galan. Gallee jechuudha nu cufti waliin. Gaafa gallu shirri achuma jalqabe. Achuma xaxamuu jalqabe. So sanirraa ka'ee ilaa sadarkaa irraa kana ga'e. Walumaa galatti ibsi kun